Oliif sagalee hin ta'in namni tokko sagalee nuuf hin ta'u bika qoosaatiif bika nu galchine faaseenii dhaggeeffana nama kumaatamaan gaafa garuu rakkoo hawaasaatii namni dilli kun hin dhufu soo uummata keenya haa yaadannu jechuu barbaada. Galatooma dubbiin kun immoo gaayis amma dura dhufee mucaan kun natti himatee akka seenaa jaalatu natti himatee seenaa baay'een jaaladhaanii akka hedduu jaaladha yoo na jaalatte Duubaay na hoottu jettee Duuba yoo jaalatteeni nama jaalattu maaliif hin deemneen jeen arrammoo deemeetiin jira jee dhufe jechuun mucaan kun deemee dammoo isii adhabe jechuun sani dubbiin ammaan isii keessa galuu danda'e akkasitti shugguxiin teessan as keessa galte jechuun hubadhaa ishii dhagee dheeraa dhaga'u jirta okay isiin amma akka isiin jettu dhageessee jirta dubbiin hundi kijibaa itti siif du'ee si waliin jiraadhaa sin jaaladhaa jaalallee kootu Duubaay jettee sagalee si qabde dakin immoo wanta isiin siin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera miti yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbannaa teenyee wajjin ni mari'annaa waliin jenneerraa tolee itteettis kana ishiinis itti amanteetti kinoo ishiinis jirti dubbachuu dandeessi soba seenaa bakka seenaa haqa nuu himi laal wanti jedhu inni dhugaasa seenaa haqa nuu himi laal maaltu jira ni beektaa nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraan eegalamne ni jira maybe jaalachuu turteeni amma immoo dhiisuu dandeessa garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaay ni deema inni yaannu jechuudha yoo gaa fayyaa sammuun isaa fayyaa hin qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanniniif osoo waa takka hin jeeyin akkamitti Duubaay piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara horee dhaqa yoo abdiin kan hin eefati. Mati osoo hin jaalatin akka obboleessatti illee ta'u abdiin ati kan niteef hin jiru. Maakii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessatti baay'een jaaladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessatti baay'ee tokkoon jaaladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Gini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhuftee never. Ani gonguma waan akkasiisan ittiin himees hin beeku. Gini dheeroo koo maalii godhee tanaasaa sissobuu maakii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dheeroo godhee nanaasofsiisaa obbolummaadhaan kabajee nanaasofsiisaa waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa waan akkasii akkasiisan itti tanaasaa. Kan saniin alaa gini dheeressaa ani sin jaaladhu. Waanuma jaalalaatu natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa kanaafuu ani abdii ittiin kennine. Duubaan maatiin jaalattiin jechuudha. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbitee? Ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaaladhu. Amma booda warri Duubaay sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarse akka hin jenne ergee ni deeme booda. Ammummaa yoo yaa fudhatan dhugaa rabbi ani eeyyamamtuudha. Ani marraan qaba. Tole hayyee dubbii kara dhumate deemna. Tole hayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaaluu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya san hin deemsan badii isii fudhattee jirti. Sin eega jechuutti badii dhaayattee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. San fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kan ijaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee siin jettee si jalaa badullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo mucaan tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga Duubaay dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessirraa balleessurra si arkitee dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra
osoo sin arkin hafuunis siifis gaariidha yanqa yeroo tu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiru waliin lolinaadha san siin jechuu barbaada. Hojii erga Dubaay dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira sababa nama tokko waan guddatti baata ati immoo nama hojjattee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. Guddaa galatoomi asuma warroonni jirtan uummata Wallaggaa kan dhumaa jiru haadholee keenyaaf sagalee ta'a. Uummata keenya miskiina uumaa kan hin beekne nama nagaa ajjeesaa dhiiga isaanii lolaasaa jiru adiraa keessan viidiyoo hojjedhaa. Waan humna qabdanii yaada qabdanii bakka jirtanitti sagalee taasisan hin jedha. Nama ki yaannati jette sirrii kedha. Ani xiqqoo kanatti baay'ee dhaga'ame ababaa koo qabadhee achi keessa jooraa ollee uffatti gatisan tokkoon marare. Kan fudhatu nama baay'ee ture. Ababaa diimaa bittee dheedhee ati achi eerpoortii sirriin goone seenaa ababuma sanillee deemteetillee qeebaluu qabda. Namni jaalallee qofaa miti bar saayibas numa qeebalaa bar deemee qeebaluu qabda ture bar garuu. Nattiin tollee maakii horoo dhugaa rabbii nattiin tollee kanarraa namoonni bilbila guyyaa meeqaffattanii bilbila isaa jala galii nagartaani. Dhaqeen ilaalaa dura inni jiru. Okay, ini asirra ni jira? Qoy ni ilaalle. Dheeressa amma himata irratti na himattaati. Seenaa wallahi godhu naman ko barsiisu wallahi ayaaddanii mucaan kuni sineega jechuun nama jaalatuuni hin jaalata si jaalata seenaa laal jechuun inni miidhamaadha ati immoo akka isa miitetti fudhatee miituu yoo taate immoo sitti siif gaarii miti si galee seenaa osoo waan tokko nuti gaafa nama nu jaalatu nu jala fiiguu arkanne xiqqishoo dubartiin amala waxaaxaramuu tokko qabna si galee sun immoo gaarii miti laal nuufillee bareedaa miti. Boruufillee bareedaa miti nama nu jaalatu nu wayyaa nama nuti jaalannee jala fiignu jaala kan nu jala fiiguutu nu kabajas nuufis jaalala kanna si galee dubartiin nama isii jaalatu nama isii maakii dhugaa dubarchuudhaaf namni baay'een irratti murteessa qoisaa rakkoo waan tokko hin dubbadhee waa namni baay'een irratti murteessa waan jaalatamteef dibbata noo akkasii miti dhugaan na bira jiru anuma biraa taa'u. Dhugaan isa bira jirus isuma bira taa'u jechuudha. Gaafa dhugaanis bahee dhugaanis bahuu baatee sooshaal miidiyaa kanarratti yaa hafu. Itti aansee immoo maakii nama namni na jaalatee nama tuffadoof tuulummaa qabuusi miti. Barii lammaffaa sin arga jedheeni haala mijeeffadhee kan na ergeeyyuu dallatee na bira badee jechuudha. Dallatee onlaayinii irra badee lookishiin mana ergee uummatatti iyyuu kana himna naamanu didan. Itti aansee dheeressaa. Seenaa dhagee qoy gutakka hin fixanne laata osoon dubbatu jiru na jalaa caayustee wanti itti na jalaa carraa fudhatte maaltu jira seete seenaa jiruu jireenya jaalalaa fi namas jaalala tokko bari amma tiktoo kanarratti nam tokko jaalalayyoo akka malee jaalatu ture nam tokko haala iyyuu jaalate bari nam tokko nama sadii wal arkee nyaata afeeree juuza afeeree galateeffatee si jaaladha nama waan na jaalatteef galatoomee si jaalachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama jee adda deema jechuudha. Kun jechuun nama guddaa si godha si galee amma inni eelillee qabatee gaafa akkana dhaabbatee si eegu mucaan kun biyyaaf haarawaa siif jecha dhufee jaalakeetiif dhufee just bikka hojiitillee namallee barsiisteeni biyya san qubachiistee isaaf gaarii taatee akka namni jaalallee gaarii ta'uu baattullee obboleetii gaarii ta'uu hin dandeessa jechuudha. Waan danda'u waan inni barbaadu sun achi biratti gootee fi irraa yoo fagaattillee akka miidhamtutti hin fudhatamtu jireenya isaa keessatti illee because baga gaariitti si haasaa anaa jaalateen na jaalachuu hin dandeenye jee gaariitti si himata fi galeen osoo akkas gootee bareedaa ture hin taane garuu itti balleessitee jirtaan seenaa dhiifama gaafachuu qabdan.
Maakii koo gargaaruu bee ammas gargaaran jira akka obbolummaatti bira dhaabbachaa jira mucaa kana badeetti gateen hambisnee gaman bira dhaabbachuu qabuun bira dhaabbadhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf inni dubbachuu ni danda'a. Meebii biyya waadda harawaadhaa waan ergamuufi qabu nan ergaafi waan godhamuufi qabu nan godhaafi ammayyuu taanaan innis ni obboleessa kooti maaliif wajjin nama waan baay'ee dabarsiteedha. Lammaffaa immoo gaafii tokko si gaafachuu barbaadanii sirraa. Gaafii tokko jabicha waan ayyamu baatte. Innis ani waan hin jaalallee qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide. Maaliif silkii koo lookishii paaswoordii silkii kootiiti miti tiiktookii kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bichaa deebisi ani jaalallee waan qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate himachuu dide. Sumatu beeka. Ani maalan jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waan qabuuf asii dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Seenaa mee dubarri bara kanaa tiiktookii shan qabdi maal taate? Tiiktookii shan qabaattee jaha qabaattee dhugaa jiru bineensitu beeka. Seenaa amma dhiisitii ilaal. Hin qabdi yaad garuu. No qoy maakii dhugaa haqa barbaadda taatee ta'u haqa barbaada inni seenaan na baddaltee dhufee miti. Anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha. Maaliif waan faamilii kootii waan akka tiiktookii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundaa harkaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi himachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhiitoo dubbadhu kana. Ani waanan jaalallee qabuuf asii dide moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Lekkin qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhan isirratti manin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansiidhaan waan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Aardii tokkorraa aardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtuu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyyaa hojii si galfamuudhaaf baallaqni waan jiruun si bira dhaabbadee akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti hir'ate akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu. Okay, jirtaani qubachiistee jirtaani malee dheeyxeetu mallaalle waan dheeyxee laallee fi. Dhaqee laallee malee dhugaa rabbee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera. Akkasii dheeraa. Bilbiltee midhaamin bakka hin jiru erga argamen booda bakka hin jirutti waan namoota irraan bilbiltee midhaamin waan tokko tokko jetteetti garuu ani ka fedhiin koo isa biraa miti beektaa maaki. Fedhiin koo achi miti beektaa maaki. Naa bakka riviin ilaa ani jechuudha tarii kana balleessa jedhetu yaadu guyyaa sana areeraa galee bilbila koo hundumaa bilookiin godhadhe lookeeshinii nan balleesse. Jechuun ni aarta mitiire ilma dhiiratti mitiire biyya fagoo irraa dhuftee sin eegettee tarii dhuguma madaamiin ishee akka manaan baane gochuu dandeessi ani hin beeku. Ishee dubbachuuf osoo hin taane tarii oo dhugaallee ta'e jechuudha kaa. Isaan booda sitti dhagaama mitiire aaree bakka biloog godhe hundumaayyuu. Lookeeshinii isaa ergeef irraa balleesseera dhuguma. Isaa booda bakka murteen koo micoo kan wajjin hin jiraadhu jedhe. Kan biraa immoo namoonni tokko tokko maa wajjin araaramtanii erga seedhanii warri natti beekamanillee baay'eetu jiru. Baay'ee simii jedhanii ani kan wajjin araarame warra ammaa jirtan jaalala obbolummaati hiriyyummaa osoo hin taane araara obbolummaati. Kana yoon jedhu immoo nama tokkoon aduu loltee too nama sun wajjin hin jiraattu yookaan nama sooshaal miidiyaa irratti agartu sammuun kee ammasuma dhiphata ammasuma aarta san caala miidhamta akka san caala miidhamneefan. Okay kanaafi ani kanaan booda nagaadhaan jiraadhu nagaadhaan bobba'ii galii. TikTok keetis, Facebook keetis waan qabdus immoo fudhadhu paaswordii kee shaggaa miti warri dhiyootaa kunis barreessuu danda'u xurumati kuni. Amma bakka ilaal amma uummata keenya Wallaggaatiif sagalee taa uummata Oromoo dubbataa jira sagalee taa jira warri koomantii as jalaa barreessaa jirtan nama asirra walitti qabne kanarratti kana uummata kana sababa isaaniitiin waa himu jirra jechuudha. Sinagalee halee raayis arra raayis itti oolle dubbataa jira. Saniif akka waan nama hammeessuudhaaf hin fiigina. Nama hedduu kana argitan yoom namni rakkoo uummataa dhaggeeffatuuf namni akkana taa'ee beeka. Arkitanii beektan hin jiran. Sababa uummata amma sababa kana walitti kanaan uummataaf sagalee taa'aa jira namas biratti jechuudha. Ajandaa barbaadee osoo hin ta'in.
Sinigalee warra zila ture arkuu jira waan ta'eef dirqama isin arkuudhaaf himtanii kalees arrasti ummataaf sagaleen hin ta'a kana isin afuu hin beeka. Ummata keenyaaf sagalee taa'echaa jira hundi keessanuu viidiyoo hojjedhaa sagalee ta'a ummanni sun nama bikka tokko nama amanu bikka buufatee gargaarsas ta'uu waan dandeenyu hin gargaara sagalee illee hin taanaa fi rabbii haaliqa yoo sodaattan kan isin uume yoo sodaattan sagalee taafi. Kuni siyaasa miti wallahi wanti isinirraa irratti tokko hin jiru haadhateetiif viidiyoo tokko hojjetuun sagalee ta'uun boru mana keenya akka hin seenneef jechuudha. Haati achi boo jirtu haadhateenya hundaati. Ilmaan nu malee ilmaan hin qaban nutti iyyataa jiran nuti immoo sagalee ta'uu qabnaaf. Kana dubbatu turre ammas yoo rabbi sodaattan sagalee ta'afi. Ani isiniin jeefi miti rabbumaa jaati sagalee ta'afi. So amma isin lameen dhaggeeffadhaa. Ummanni keenyas dhumaa jira. Isinis asii walitti haa jiru wanni jechaa jirtanii amma seenaan dheeyxeetillee ta'u shiroollee ta'u tokko shiroollee taatu afeertee dhiifama gaafachuu qabdan. Masqala irratti wala garra dheeressaan kan masqalaa jirta taana masqalaa asirratti mukaan bahunnaan eeyyamamu makii dhugaa manni barumsa banameera. Ani immoo mana keessa hojii gahee guddaan qaba waan ta'eef naaf hin eeyyamamu. Bara haaraa irratti hin bahu. Taatee bakka sanifuu dheeressaanis sababa hojiiti akka obboleetitti illee dhuftee silaaltee nagaa si haa gaafattu nageenya isiin seenaan nagaa si gaafachuuf immoo wanti rakkoon dhufu hin jiru sittis rakkoon hin jiru namni nagaa dur jira nagaa wal gaafata waan ta'eef nagaa oromummaa nagaa biyyummaa dhuftee si haa gaafattu gizee itti mijjaayetti immoo ati immoo bakka ergaa isiinis jaalallee qabaadheeti miti garuu dhimma na daangeessuutu jira erga itteefuu nama tokko dirqamaan na jaaladhe jechuun hin dandeessu. Dubartii dirqamaan dubartiin bikka isitti tolee bikka jaalattee dhaabbatti yoo hin jaalanne immoo hin dandeessu jechuudha. Akka dhiiraati miti dhiirti amma nama hin jaalanne hojillee rakkoon qabu dubartiin jaalanne hojillee jiraachuu ma danda'a usee jechuudha dhiirti rakkoon qabdu dubartiin gani hin dandeessu nama hin jaalanne waliin daqiiqaa takka hin dubbattu turuu miti jechuudha. Kanaafuu atis rabbii si haa jajjabeessu jabaadhu hojjedhu jijjiiramii bika guddaa ga'i. Tolee. Baay'ee guddaa naaf galatoomeenis ta'uu nan danda'a. Osoo hin fixne bara amma dhiifama jee jechuun